पहले मसूर करूँगा मेरे को Durbicha kiyya isa hangafaati. durbicha isaa hangafaati. Akkuma san abbaan isaa immoo hangafa haadha kennati. Inni diraamaa hojjeteetiin laallu san waan hookanii wal bira geenyu akka nutti fakkaata. Ante muda bimbi masih birapagade biyarraha Rabbis walin nufide walgar Malidisi yasir bikumu nadiya as Karabicho itule jawabuda Gadode bau fira Otakiti Kambi jamba jirtan ilmana yayamun Biyarra isin base jirenyi tera Gede sumarrani sini agayo salampan Sirkama jirudatu ofe isin fageise Ibe gadi teisan male biyarra isin base Sirkama jirudatu ofe isin fageise Ibe gadi teisan male biyarra isin base Eenyi kaanis kabaat darbee kan kuta buuse biyya hambaa keessatti bikkayyoo isin facaase. Dirree jireenya kaabura konkeenya Dirree jireenya kaabura konkeenya Dahan ko Oromoo tamaraan Ansa kooti himi namoonni hundarra Dhihootiin jifannoon wal quunnamuuf jirra Jedhinaatti himi abdiif yaada gara Dadhabaa shiraatu nu iddootti jarri Oromiyaa guutuu keessanaaf marmaari Kabaaf amma kibbaa baabii dhiyaatti Dhalawwan koo maraa nagorii bira Achuma harka fuune daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha kan itti argamnu mana dobriiwwan kiyyaatti argama. Akkuma argaa jirtan jechuudha qophii kana ifaajee kana hunda ifaajaniitiin asitti nu qopheessanii jiranii. Kanaaf daawwattoonni keenya hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin turan affeerraa keenya. Kanaaf wajjumaan nyaannaa, wajjumaan dhugnaa, wajjumaan taphannaa hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin tura. Kana malees jechuudha sarpiraayizii baay'eetu qophaa'ee simataa jira waan ta'eef nu wajjin turan affeerraa kiyya. Isin immoo subscribe like gochuu hin dagatinaa share gochuu commentii jalatti waan garagaraa barreessuu hin dagatinaa isin jedha turtiin keessan nu wajjin haa ta'u karaa qophichaatti itti deemnaa jechuudha. Kanaaf daawwattoota kiyyaan gartanii akkuma argitan jechuudha filaawarii kana kanaa qopheessa durbicha kiyya waan ta'eef. Kanaaf akkuma argitan dhiifa mana irraa taati guyyaa san jechuudha gajarraa ta'ee ittiin himne ture gaafa achirraa deemucha tasatti dhufe waan ta'eef filaawarii guyyaa sanaa qopheesse kun warra naa kennee kanaaf kabajaa fi jaalalaan irraa fudhee jira. Ammas kennaan kun qophaa'ee jedhe kana wajjumaan nyaanaan wajjin turan immoo affeerraa keenya kanaaf hangafni keessanillee asitti argamanii hundi isaaniitu jechuudha dubrii fi maatii baay'eetu jira jechuudha as keessa dubritiin tiyyaallee akkasumatti immoo dubriiwwan baay'ee qabaa warra dhiirasis dubartoonnis hedduu jiru waan ta'eef kanaaf na wajjin turan immoo affeerraa kiyya hangafni keessan jiranii. Maarree jechuun dhugoodha akkuma inni jedhe daawwattoota keenya nuti inni yannillee garuu sarpiraayizii mataanii akkuma tasa akkanaa mitillee silaa akka itti eenyullee kanaafuu maal godhan akkuma itti namatti dhuftetti keessummeessanii kanaafuu silaa akka itti keessummeessu akkanaa miti bakkuma jalqabaatirraa silaa booda irraa kaanee qafuun achumarraa sarpiraayizii goone silaa achirraa kajennu sila isa sarpiraayizii nu godhe kanaaf dhiifamu baga dhufte jennaani baga nutti makamte dhufeetiin milkeessi haa taatu jennaan. Aja gara kaki dia mam. Oh, sama dan sama. Mari mari terus. Mari. Wajib muruk? Wajib murah. Ayo. Ini kau dah, mama dulu. Kabar. Kisah. Mungkin kita nak serah ada. Oh iya, orang mana? Kuaci. Selamat dulu. Kuaci. Jangan marah kau.
jirra jedhii naatti himi qabbiif yaada garaa. Kanneen baadiyyaadha gayuu daddabdullee magaaluu madamsaa qunnamuu kan oolle afaan kan koo ta'ii himiif yaada kan koo yeroof wal qunnamtiin nutti taatus rakkoo fakeenyi nuniiru garri garaa muruuga wal qunnamna goruu. Oromoo tamaraan dhaamsa kootiini naaf gorii hundarra dhiyootti injifannoon wal qunnamuuf jirra jedhii naatti himi hawwiif yaada garaa. Jedhii naatti himi hawwiif yaada garaa. Tiktookii Jamaal jechuudha. Hundi keessanuu argatti argamnu mana Jamaalitti argamna. Akkasumatti immoo dubriiwwan kiyya baay'eetu asitti argamu jechuudha. Isaan bira dhufe jaalattanii jibbitanii illee har'a anumatu as jira jechuudha. Innis qabeeta jechuudha. Dubricha kiyya asmaan gurratti isin calabee akkasii hangaasan akkasii hin dhageenye. Baay'ee dasna jedhe durbicha kiyya waggaa 15 booda arge baay'ee tokko dasna jedhe. Okay, sudah sirim deh. Anu mau sudah gambar ya. Jechuun akka an barbaade waan hin ta'iniif alhamdulillah rabbil alamin akkuma arganitti nama taqabbaluudha. Maara kau makan jalan mana aku tuh? Karena jalan waan barbaachisu hundaan qopheessitanii jirtanii san biratti immoo amma hajaawwan guddaan ani barbaadu jechuudha. Isin irraa kennaa osoo hin ta'initti isin argachuu akkanumatti nagaan isin arguun kiyyaayu waggaa dheeraa kana booda jechuudha. Ni beektan warri hin jirres ni jiru, warri immoo dhukkubsatee ciisus ni jiru, warri immoo akkanumattuu jechuudha rakkoo baay'ee keessa jiranis ni jiru. Ani immoo nagaan isin argachuu waggaa dheeraa booda walitti deebi'uun kun anaaf waan guddaadha, qabeenya guddaadha anaaf. Kanaaf waan an barbaadu immoo akkanatti jiraataniitiin nagaa wal arguun kun waan guddaadha. Kanaaf rabbiin immoo galata galchuudha alhamdulillah jechuudha malee waan biraa waan barbaachisu hin jiru. Kanaaf kennaan isin amma naa kennitanii kun immoo daawwattoonni kiyya immoo waan jedhanii ilaallaa waa baay'ee naa gootanii akkanatti carraa jechuu akka carraati kunuu jechuudha tasa isinitti dhufe waan ta'eef akka tasaa kanatti waan kana hunda naa qopheessuun immoo anaaf gammachuu guddaadha. Ammi ajaa immoo qaama nagaatiin fayyaa taatanii isin arguun immoo anaaf gammachuu guddaa gammachuu caaltu. Kanaaf waan nuuf jiraatu tokko hin jiru. Maal nagaan akkatti wal arguun kun waan guddaa miti. Kanatti su'aala. Baga rabbiin nagaa waan nu argisiisa. Baga nagaan nu eeydanii baga nu qeebaltanii isin jenna. Taani daawwattoota kiyya immoo sirriitti takka viidiyoo isin taasisetti daawwattoonni kiyya waan jedhanii ilaaltanii wajjumaan jechuudha. Daawwattoota kiyya kun akkuma argitanii jechuudha. Inni kun Jamaal jedhama. Abbaa tiktookaati. Yeroo biraatitti immoo warri Mansuur jettan immoo Mansuurinuu caalee argamuuf deemaa jira. Akkuma argitan jechuudha. Isin immoo durbittiitti yaa jechuudha. Asumaan warri argitan. Innis immoo hangafa keenyaa durbicha keenyaa jechuudha. Innis asitti argama. Isa immoo ni beektaniyyuu hiriyaa kooti wajjin dhufne jechuudha. Akkasi warri isinoo hin seentanii? Ni surattanii? Hundi keessanuu seenuu qabdan.
Askara jaalatanii jibbaillee Mansuur kanumaa miiree kuloon. Shittoo jechuun kun shittoo simbiloo shittoo iyyuu miti bira. Agara agara. Kamiyyuu namee kan bitamu. Kun shittoo simbiloo miti nuun arganu soso kan iyyuu kana fakkaata kuloon. Mansuur kana hiriir. Jaalatanii jibbanillee. Asitti illee argitan kun durbichi kiyyaas asiin asitti argama. Innillee Mansuuriin hin ta'u. Kunillee obboleetta Mansuuri. Akkuma argaa jirtan jechuudha daawwattoota kiyyaa amma takka takkaan isin agarsiisa amma dubriiwwan kiyya warra dubarallee warra dhiirallee jechuudha irra deemeti. Ani gammachuu guddaan na jira mataa kanatti waggaa dheeraa booda wal agarree. Isinillee immoo gammachuu keessan akkasumatti naa ibsitanii akkuma argitan hiriyyaa kiyya yeroo dheeraa booda karaa dheeraa wajjin qaxxaamurree dhufnee innis immoo akkuma argitan jechuudha akkuma reefu isiniin jedhe durbicha kiyya isaa hangafaati. Durbicha isaa hangafaati. Akkuma san abbaan isaa immoo hangafa haadha kennati. Akkana gurratti isin calawu. Abbaan isaa hangafa haadha kennati. Turtii yeroo dheeraa booda Rabbi onnaa agarsiise. Kanaafuu dura jalqabaaf inuu dubbachuu hin dandeenye gammachuurraa jechaadha. Kanaaf asatti wal arguu kennafu. Akkasitti jedhee alhamdulillahi rabbiin galannaa ga'u. Galanni kan rabbiiti kan nu argisiise ammallee jireenya bal'oo keessa guutuu kenna akka rabbiin nu jiraachisu hawwii irraa qabu. Mashaallah. Kana mi'aatillee dubbadhumee waan reef dubbachuu dadhabde dubbadhumee. Dubbadhumee durbitti si Dubbadhu si gargaara. dubbadhu inni si gargaaru. Isa dabarse. Laalaa dubbadhu si gargaara. Dabarse. Ni durbicha keenya kana har'a asitti arguun kaleessa laala yoo silkiin haasofne yookaan yeroo inni diraamaa hojjeteetiin laallu san waan hookanii wal bira geenu akka nutti fakkaata. Amma buloo har'a nu fuuldura keenya dhaabatee. Jechakeeti filaale agartee aduun akkuma baatu akkuma akka dhiitutti arginu jechuun wanna yaadan tokko dhufuun hin oolu haga turellee turuu barbaade. Abdii dhufa jedhee abdii qabda jechuudhaati. Garuu haga fe'ellee turu yaadni sun guutamee jechuudha. Amma argitee kakaleessa fagootti ilaallu suni har'a kanutti arguudhaan waggaa hedduu biyaansi waggaa 15 akkasin ta'a jechuudha. Har'a isa argineetiin kuloo fuuldura isaa dhaabatnuun baay'ee tokko gammade. Ani jau xiqqaa ture baay'ee jau wanni beeku jiru an xiqqaadha. Andu baay'ee yeroo dhufu jechuudha. Abbii karaa miila deemu wata jennaan inni sitti dawwalanii beeyta. Inni tanaayyuu qabaddu dubbii. Marri bareeda gosa kanatti fakkaata. Ani obboleessa Mansuuri. Kanaaf amma durbicha keenya kana waggaa dheeraa wal argine waggaa dheeraa addaan turre wal argine. Duraanis yoo nu mucaan kun durbicha keenya jenneetiin nu dubbannu dhugaan seetanii kunoo har'a gurratti isin calawu akka durbicha taane. Dhageettan. Waggaa 11 akkana minaamina. 11 bakka 11 kudhan. Ni caala sanuu. Garuu caalullee inni mala. Ni caala. Haa ta'u akkanatti wal arguu kennaaf. Wallah alhamdulillah rabbil alamin jenne. Kana kun gurratti isin cala hundi keessan gurratti isin cala asilleen as jiranii warreen daawwattoota kiyya keessa isaan hedduudha. Mi'aatis maqaa keessuma. Maasitti dhagame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka bilmaan Oromoo jirtanii nagaa keessanii nu nagaa. Hordoftoota inni. Kushfaachoo. Akkasii baga jiraattanii isiniin jedha. Daawwattoota koo isin ni sodaatti. Ati waan sodaattamee dubbadhu illee sodaatini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa ilmaan Oromoo jirtu baga jiraattanii. Hordoftoota. Kushfaachoo. Ayyaana keessumaa baga gammaddanii. Maatii kanneen wajjin nu arguu keessaniif isin nutis gammannee irraatiinis baga gammaddanii. Akkasumas warroonni maatiin biyyas ka wajjin nu argitan gammannee irraa gammadaa isiniin jechuun barbaada. Ayyee ulfaadha. Ulfaadha isiniin jedha. Ayyee durbitti tiyaatee maal jettamee dubbadhu. Akkasumas assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jenna durbicha anaafis akkuma maatii isaanii anaafis durbicha alhamdulillah rabbil alamin wal arguu kenna itti gamman waan jedhu qabu baga nagaan nu dhufan jenna. Ayyee baga nagaan nu eedanii galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Kana fakkaata turtiin keessan wajjin haa turuu isiniin jedha. Siiniin injifamee harka siif kenneera.
argaa keellee sodaa laafee qaanfadhee argaa keellee sodaa ifa manaaf godhii onneerra si dhaabuun danda'u haadara baadii kan koo baachuun danda'u.